dubartii arsii takka dabaladhu dhaamsa kuni lammaffaa barbaadu akkanaan boolla seenaare nu dhiisaan barbaadnu warra nu osoo nuun feene gara kallattii arargee dabalachuu fedha amma jaartii lammaffaa arargee fuudhu. Ijoolleen jala warra jala jirta hundi dhaggeeffadha ijoolleen shamarranii ijoolleen arsii gonkuma ijoollee dura kutaa biraa fuutee of jalaa qabdu bira dhaqina ana isinin jedhu ijoolleen teennaa maalummaa isaanii ka durii abbootii isaanii irraanfatanii isaanuu uf wallaalaaf jechaadha waan sanyii qulqulluu hin taane keessa deemanii uf laaqatanii wallaa isaa ofirraa warra bilkaaba feetan ganda keessaan bayinaa duutanii sagantuu Are you crazy? I don't care about my brother. What happened? Mataan fi dalagu. Na dalaga malee normal amma my thing is normal. Ani kan waan sitti waajoo. Tinukkubee fayyadu gargaarsa si gure mana yaalaa si geessu. Wallahi nagaa guutuu qaba. Maal walleessee maa? Nama dhukkubee fayyadu. Oromoo guutuu ni jaalladha. Oromoo guutuu karaa kanatti mitiree karaa ani itti jaalladhu bara. Ati takkaffaa Oromoo taate ganda kan kee of kabajitee diina ofirraa ittistee nama ta'uu kan kee of bartee eenyummaa kee of bartee gaafa daangaa kee irraa buqqa'uu diddee miila kan kee irratti mormi kan kee achi irraa siicite jechaadha. Gaafa san gootummaan kee. Are you crazy? jedheen doktorri keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Anfaal Jamaal akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii bagnagaa taatanii bagnagaa jiraattanii waan intalli kun jettu dhageettanii mee billaa dubartii haadha seenaa fakkaatte bifaan taanan amalaan taanan bar asliin keenya kun duraan wallaahi rabbaashanyaa ture. Aslan namni maal siin jedha yoo si arrabsuu barbaade suuraa kee boru aslii biratti eeggadhu siin jedha. Duraan jecha mucaa akkasii akkanatti qibamii kana nuu goote jallataa kana akkanatti qaqqajeelchite jette haati seenaa osoo amman bittaa xafaan onnaate intal arsii fuudhi arsii dabaladhu arsii maalii ta'e minaa qabbaash basa'u tidaar waranyaa maaltu sii galche bultii namaa keessa hundee naa taati jedhee jaallatee laallatee fuudhe. Namni harargee fuutan namni arsii fuutan dhiira akkasiitti hin galaayina. Inshaallah rabbitu afur hayyame ati maal godhu hetta haa kalaayani kaattee rumani dammoo anchimman makaarii adarragash sittaan naaddad namni akkamitti jaarsa namaa irratti jecha jaarsa namaatiin dabaladhu jedhee gorsa yaani jaartii keetirratti jaartii dabaladhu jedhee akkamitti gorsa osoo isii taatee osoo fakkeenyaaf jaarsa isii deemanii irratti dabaladhu jedhanii gorsanii isii osoo taatee maal jetti na maaltu itti dhaga'ama akkam jettu akkamitti namni jaarsa namaatiin jaartii biraa dabaladhu jedhaan nama ajaa'ibsiisa indee akkamitti namni meenuu goota taatee dubartiin takka dhiirsa ofiitti taafuutu dura fuutee haa agarsiistu kana maatiin fuudhi jechuu mannaa intala arsii dabaladhu dubartii arsii dabaladhu maal taarsiin qabdu fi jimma qabdu garaagarummaa qaba arsiinis dubartii jimmis dubartiidha ndoomsi jamma laal habibti jennu jenneeti malee warri jimmaa dubartii yoo si kennan laal dubartii yoo si kennan maharii isiitu yoo ati qur'aana dandeetti laal yoo ati qur'aana dandeette nama qur'aana seeran qara'u taate san maharii si godhanii si kennan siif galee malee akka kennaa miti arsiin gabbara nyaata laal arsiin durba tokko gurguruuf birri meeqa gabbarsiisa baanaa meeqa fijisiisan yoo xiqqaate birri libsii meeqa fidan amma yeroo ammaa kanatti 4 5 6 7 fidaan jiranii sanii olis gabbarri hoo meeqa akkamitti arsii dabaladhu baajetni sirraa inni dabalataa baajetni inni ittiin dabalatu sirraa arsii dabaladhu maaliif jimmaa fuute maaliif arsiin fuudhini mana gabbaash men a gabbaash maaltu si galche waan si galchu jira indee difratwaa arsii maan fuudhi arsii dabaladhu yoo ati daangaa keetirra dhaabbattee mormi si kutame gaafasanii jettee waaboo sitti fakkaate mucaan waaboo sitti fakkaate moo waraana keessa jiru sitti fakkaate bultii jaalatee bara ምን አሳጣችበት
ምርጥ ምን የመሰለ ልጅ ወለደችለት ማል በለስቲ አስራ አንዱ በአርሲ ሶታቴ ገረስ መንቀርቀር ጀቴ እንደውም ሲም በሬ ረጃሶ ፊ ሴረን ቀበቴ ማል በጓዳ ከነጫላ والله العظيم አሁን ዳጉ ተከተከ ይወላለን አላንተ ገሪ ሸመሪ ገሪ ሶሪ አላጀቹ አራርጌቱ አላጀራስ አላጀቹ ሸመሪ ገሪ ሀሰ ኢማ ፋሶፍቲ ፋሶፍኒ ሲንቶሉ ማሊን ጀቱ ሀሰው መናጫልሱ ሲወየናት አከምቲ ፉሪ ጀታም አከምቲ ሀሰነ ድረሰኑ ሀሰነ ድረት ሀሰኒቲ ረበናት ሻይደበርሽም እንዴ እናታናት በእናታችሁ የፈጣሪ ያለ ጀትጀት የፈጣሪ ያለ ማሊቦ እናንተ ካወረ ቱርኪ ከነምን ደገንጅራ የሆነም ደገንጅራቴ ሴና ከና አኒ አረበ ጀቻዳ አረበ ረቲ ጋፍ ጎደገ አረብ ነከስ ጎቴ ገሩ አክሲምባኔ ሚዲያ ረቲ ሃቲኪያ አከነ ነጎቴ ሃቲኪያ akkana nagote jette intalli tokko yoo dubbattu dhagaye garuu akka kanatti as ba'ee miidiyaa irratti ifa ta'ee ummataa fi asin baane fakkeenya fi haatiyya jaalallee kiyya yookaan qaadhimaa kiyya abbaa warraa kiyya na jalaa fudhattee na jalaa wajjin jiraattee garuu ittiin heerumne suni mucayyoo fuudhee garuu haadhochi jiraate jecha astaghfirullahi alazim ammallee seena makana wal fakkaata jechaadha bayzawee namni dhagaime asumaan seena mucayyoo kana suuraa kana namti kana mucoo kana yosnitti me mucattiin kuni mucatti nikaa hidhatte erga mucatti nikaa hidhatteen booda mucaa isiin nikaa itti hidhatte mucaa isiif abbaa warraa ta'uu hedu haati isii jaalatte haati isii osoo talaafaan somaal bittu mucayyoo osoo sobdu achi sobdu muci kuni ilma kiyyoojjiin haraama dalagaa ilmi kiyyoojjiin badii dalagaa maaliidha osoo jettu gaafa kaanii waliin jiraachuu jalqabanii ulfoofte yoo ulfa ta'uu isii beeyte ulfa baatii sadiif akkas jedhanii yoo ulfa ta'uu isii beeyte birri mucayyoo ciini mucayyoo yoo kalaawu birri mucayyoo nuti jedhan daggafattuun birri mahrii mucayyoo warqii mucayyoo hunda guurrattee mucaa wajjin badiinti haatiin talaa jechaadha kazaan erga mucaa wajjin badanii booda maaloo godhanoo yare mucayyooni dura haadha ofii barbaacha warra mucaa bilbiltee mucatti bilbiltu silki mucaa cufaadha jedhan achi amma abbatti intee abbaa ani waan kana shakke kuno viidiyoo illeen kana walni qabatamaa kana laali jetta abbatti intee abbaan lakkii haati kee waan akkasiin dalaydu akkamitti waan akkasii dalaydee osoo an jiru narratti jedheeni amanuu dadhabee dhiise amma gaafa kaanii yoo bilbilanii jedhanii hin dhabanii bilbili sillee cufaadha baqa osoma jedhanii namni arge jedhan waliin haadha mucayyootii fi jaarsa mucayyoo namni waliin arge haadha keetii fi jaarsa kee akkana bakka kanaatitti waliin argine jedhanii nutti himanii kazaan naateetiyyoo subhaanallah maaloo godhamee yare edaa isaa wal fudhatanii badan wal fudhatanii chuu giftiki beesa taranii gara badanitti badan wal fudhatanii amma miidiyaa irratti baatee mucayyoon nama kanarraa dhageettu haati kiyya kanatti jaarsa kiyya fudhattee baddee akkana jettee ejjete isaanii dub miidiyaa irratti yoo miidiyaa irratti illee isin baaftu haati isillee dhuftee nullee dhugaa qabna haqa qabna hin kennu nu haa ba'u yoo jedhan kachaach miidiyaa masanirratti kachaach jedhani mucayyoon haadha isiitiin akkamitti akkan dalayda maal akkan dalayda ani abbaa keen barbaadu abbaa keen jaaladhu isa kana jaaladha maqaa isaa dhufte isatti heerumuu barbaada akkamitti inni jaarsa kiyyaatti heerumta jaarsa keetiin isin jaaladhu innillee an sin jaaladhu haadha kee jaaladha haadha kee fuudha namni biyya turkiitti beekaka kazaan abbaan akkamitti ani jaarsisiitu sun lubbuun dura akkamitti jaarsisiitu fuudha baay'een si jaaladhee si fuudha ammachi mucayyoo maarree erga akkas ta'e abbaan kee naa hiiku jetteen erga akkas ta'eyyuu abbaan kiyya sin hiiku akkanumatti gubatta jetteen beelala tokkoffaa ilmi ulfaame haraama jecha akka garaa jiru lammaffaa galaani kennu raamtune abballeen an sin hiiku akkanatti darramte jedheeni
بقى قرقر تفترة وقرقرين أمامه أجي مجيونه هادني أبانك يا أبدا سنهيك وكانت جراتي جتون ما جتون ويان تلا si ajjeesa jettee haati ilmoo dhalte tana ani wallaahi yaani haadhuma akkasitti jedhee namatti jijjiirama haati ilmoo dhalte kana sababa mucaa jaalatteef sanuu mucaa isiin hin malle mucaa intala isii fuudhuu deemu mucaa intala isiitiin wal jaalatan mucaa isii soddaa ta'u ka umriin isii gadi isiin waggaa 47 jedhanii waggaa 21 jedhani ka umri waggaa meeqan isa jaalatu waggaa 20 isa jaalatu ka umriin isaa gadi odoo mucaan intala isii jaalatu baate rakkoon qabu umriin feetee haa taatu rakkoon qabu garuu mucayyoo isii fuudhee dhaqa mucayyoo isii jaalate ka rakkoo cimaa akkasitti giiftii kiyya mucaadhaan jechaadha wal fudhatanii badanii mee isin kana osoo isinirra ga'e maal jettan wallahi mucayyoon sun jiraattee addunyaarra deemtee seenaa kanaayyuu nama as baasuun an cimtu isin jedha wallahi billah ana osoo taate dhaabbadheetu hin deemu yoona hundee jaarsa kiyya ka'anitti itti heeruma jedhee yoo haatummaan na dhalte haatummaan garatti na baattee duudatti na baattee na dhaltee na guddifte narraa fudhattu mee maaltu namatti dhagahama barsanuu nama biraati miti ayyootii yaa haadha na deette wayne laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin waan baay'ee nama saalfachiisu waan mataa nama oliin qabachiifne kanattu immoo miidiyaa irratti dhufanii dhiyaatanii nullee haqa qabna jechuu isaanii kana ajaa'iba maraa caalaa kana ajaa'ibsiise kana yaani nullee haqa qabna nullee dhugaa qabna dhugaan kennallee nu haa mul'attu mee amma si rabbii si uume sodaadhati dhugaa maalii qabdan dhugaan teessan haa baddu a'uuzu billah mee seenaa kanaan wal fakkaataa seenaa dhugaati gaggalanya asuma suudii keessatti ta'e isinitti himaa mucayyoon tokko heerumte dura ila mucayyoon haadhan qabdu abbaa qabdi haadha buddeenatti guddisee haadhuun buddeessa ka guddifte hireen bareedduun dhuftee fi gurguranii heerumte amma yoo heerumtu haatummaan buddeenaatu maaloo goote wayyaa intala saniif jechaadha intala sanii abbaa warraa isii sanii edaa intala ofii dhalteef jaalatte mucaan nama dalagataadha nama gaariidha nama haalan qabeenyallee qabu garuu akka mucayyoo ofii sanii itti walii galsiistuun dhabde maal gooti mucayyoo ofii tana gorsite jaarsobbileetti keetii ammaalali jetteen yaani doorsisi jetteen amma obbileetti way kana beetiiri kaadhan qabne suni mucayyoo kanaanii obbileettiin deennaniini asitti dhufee simbira deena jenna lakkii achumatti dahiiti obbileettiin kee dhuftee si biraa teettu jetteen namitti kazaan obbileettiin isii kuyyoo isii bira teettu edaa haadha fi mucayyoo walii galanii yeroo hunda kiniini nama raffisu kenniteef obbileettii isii kana ka abbaan tokkoo kana yeroo hunda kiniini nama raffisuuf kenniteef yoo isii edaa kiniini nama raffisuuf kenniteef jettu isii yoo jaarsi alaa dhufu yeroo hunda jechaadha jaarsa isii akkasitti diddibattee babbareeddee kara duraa eeydi baqa jaarsa isii wajjin in jalqaban yaani hariiroo uumanii waliin jiraatuu jalqabanii itti fufan mucoon tuni yeroo hunda baqa muuqii kana maal kana gootee hojjattee kenniteef waan nyaatamu kan isiin sanyaannaneen irrafti daa'imni isii dhiqattee maal jettee daa'imni illee irrafti achi mucayyoon maaliidha yoo jettu akka tasaa shakkitee maaliif akkanatti maaltu na raffisa jettee shaayillee yoo dhugee rafu nyaatallee yoo nyaadhee rafu maaliidha jettee shakkitee ammoo sosooytu gola mucayyoo keessa kiniini argite suni maaliidha yoo jettuuni kiniini bowwooti jettee yeroo hunda kiniini maaliif jettee kijibti mucoon sun immoo kiniini isii gaaf tokko isii dhokattee fuutee sadalee haadhayte kiniiniin kun maali jettee gaafattuun barkuun ka hirribaati jedhanii yeroo dheeraaf yoo fayyadaman immoo yoo fayyadaman immoo dhibee namatti fidaa dhibee kaansarii jedhaniini mucayyoon argitee amma achi booda gaaf tokko mee maalumaaf na raffifti intalli kun jettee nyaata wanni shaayii isiin itti danfistee itti kennite
durumaa beeytee qopheessitee shaayii lama gootee kan mucayyoon itti kenniteef sanii of bira keettee yoo mucayyoon deemtu isa siree jala keettee kan ofii qopheessite dhuydee akkuma bakka dur raftutti nama rafee sala jettee ciifte namitti ofirra kan dhageetti kazaan jaarsi namitti alaa hin galee isaan akkuma yeroo biraa ka walii silaa isiin yoonni jetti wal dhungatanii waan jedhani dhaabbatteetu malaalte wallaahi rifattee subhaanallah achumatti albeen jedhan namicha mucayyollee albeen addaayyaa yaasse jedhan subhaanallah yoo achi albeen tarsaasu garuma deemu dhabee jette garuma deemu dhabee daa'imni kiyya mana jirti abbaa warraa kiyya obboleettii kiyya walirratti waraane yoo waraaneetiin hin jedhu ani hin bahee manaa fiigee bahee dhiini kaahunoo erga balbala dura jigee ala gahee achi ganaa poolisitti bilbilee poolisiin dhufte jette asuma suurii keessa poolisii yoo dhufteetiin hin jettu subhaanallah bakka kaa mucayyoon gara dheessitullee hin qabdu achuma dhaabbattee poolisitti bilbiltee poolisootiin dhufan maal akkana godhe maaliif akkana gootuun akkana walirratti akkanatti argee kanaafuu anilleen harka mootummatti kennuu barbaada daa'imni kiyya sanaa unoo daa'imni kiyya lee fudhaa jettee subhaanallah namittiin suni adabbiin isii silaa du'a ture garuu hin duune sababnis jarri lamaanuu rabbiin lubbuu baraare hin yaalanii jara yaalanii jarri sun garuu adabamanii akka seera shari'aan jedhutti ajjeefamanii jecha intaltii fi jaarsisii haatisii immoo mana hidhaa seente akkasitti mucoonsu wallaahi yoo seenaa isii kana himtu immaan na qabee ila garaana nyaatte bakka sababu mana haadhan qabne faati buddeena akkana narratti dalaydi osoo ana haadha qabaadde haati tiyya kanatti narratti hin dalaydu jettee bootti subhaanallah argitanii yeroo garii haadha buddeena sana yoo jedhani namni tana gaallee hin jirti jedhan baddulleen hin jirti jedhan garuu akkasii miti dubbiin haadha buddeenummaa fi buddeenummaa dhabuu miti dubbiin eessatti isin fakkaate imaana dhabuu isiiti namni tokko yoo sodaa rabbiin qabaatin haadha buddeenaa ta'e maaltu nuun otatutti turkii tunuu haadhumaa miti kan intala irratti ilma jaarsaa intalaa fudhatte tun haadhuma dhaltee bara kanaafuu haadha dhaltee fi dhaluu miti dubbiin eessa isin fakkaate dubbiin sodaa rabbii qabaachuu fi dhabuudha namni tokko yoo rabbiin hin sodaatin fasaada adda addaati irratti kufee waan adda addaa dalaga yoo rabbiin sodaate yoo rabbiin sodaate bakka waan rabbiin sodaatuuf waan akkasii waan haraamaa san ittiin dalagu abadan ittuun dhiyaatu waan haraamaa san garuu yoo rabbiin hin sodaatin waan haraamaa san irratti is argita yeroo hunda waan namni irraa dhaga'uu hin feene waan gurraa nama jibbisiisu dhaal argite kanaaf iyyuu namni tokko rabbiin sodaatuun barbaachisaadha ilmi namaa kamuu rabbii ofirratti yaadatu rabbii ofii sodaatu akka rabbiin jiru akka boru dukkanni wanni qabriin jirtu dukkanni qabrii jirtu akka boru duuti jiru ofirratti yaadatu namni bar fakkeenyaaf akkuma gaafa duraa mootummaa saniin jedhe namichi suni tokkoffaa lubbuu duutu qabannee deemnaniin lammaffaa garaa keenyatti akkuma jedhe xurii qabannee deemnaniin sadaffaa nama xurii irraa dhufeechu namni nutuyyuu waan irraa dhuumamne waanuma xurii sanirraa jecha namni fedhii lubbuu fi bahuudhaaf walitti dabalama wantuma xurii san akkuma inni jedhe jecha kana hunda osoo beeynu maaliif akkanatti waan haraamaa kana kaanii kaa walitti borcina kana dhibu wallaahi zaman ammaa kana ebaluun fuudhee torbaan tokko ta'a ebaluun hiike sheekotiin hiikallee dararaman fuudhallee dararaman keessattuu fuudha onlaayinii akka maakiin baantu silkiin xalabamnee hin dhufne jettu fuudha onlaayinii yoo isiniin jedhu dhiimonni kaa hidhatanii dhiimonni kaa buusu dhiimonni har'a garee kanarratti sargiin isaanii diggifame bar ji'a tokkoon booda bar jarri sun wal dhiisanii barraani kaa buusanii dhageenya ofii bara wal bira hin geenne onlaayinii marni kaa hidhatanii onlaayinii maa wal hiikan leesh kuni marru maaliif barbaachisa offlaayinii waliin fuutanii offlaayinii waliin hiitanii
offline waliin arrabsitanii offline waliin qeexanii haga yoo wal qeexanillee fidanii miidiyaa irratti dub ajandaa haaraa yoo arrabsitanii miidiyaa irratti dub ajandaa haaraa bakka ara wanni kun nama nawwaata'u ara wanni kun kasaaraa guddaa nama naqaa jira ara namni kasaaraa jira wayyo xaami garmaan hundaafuu namni akkasitti online marratti fuutanii online marratti hiitanii online marratti kaanii kaan gootanii ay jiruun online qofa isin argaa taate rabbi sinaa qajeelchu anallee haa qajeelchu akkas obboleewwan kiyya wallahi namni waa hunda bakka online godhu kuni wallahi gaarii miti wanti hundi online irratti ba'uun gaarii miti obboleewwan kiyya maaliif jennaan tokkoffaa itti namaatu gaarii miti yoo nama jaalatanillee online marratti waa hunda meessuutuma haa jennu abboo kiyya duraa yoo na gorsanii zayitoo suuta deemii zayitoo suuta taa'ee naan jedhan suuta deemii naan jedhan yoo deemullee in jarjara yoo taa'ullee gif gadi jedhee gadi taa'a baqa wanni kana akka warra dhiiraa kan isaan zayitootiya suuta deemii suuta taa'ee suuta dhaabbadhu naan jedhanii na gorsan amma arge si abboon kiyya maaliif akka naan jedhanii yeroo hunda jedha yeroo san inna suuta deemuun barbaachisaadha suuta taa'uun barbaachisaa suuta tarkaanfatu suuta deeman suuta qoriin namaraan jedhe yoo mammaa oromoo kanaafuu arafuu ይቅርባችሁ aksan obboleewwan kiyya rabbiin na haa qajeelchu isinis haa qajeelchu rabbiin immoo wallahi akhlaaqa keenya tolchee nama boru akiraa rabbii fuula rabbii yoo dhaabbatu itti gammadu rabbiin nu haa godhu rabbiin ibidda jahannamirraa najaa nu haa baasu rabbiin ilmaan khayra irratti nama guddisu nu haa godhu galatoomaa obboleewwan kiyya ulfaadhaa yoo dogoggore dhiifama